بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا كنا قبي كأنك رمضان أكمل من نجنو إن شاء الله تعالى كتالا ما فاتي ولد بنجرة بقى نجا إنه إيدا نجا إن شاء الله وأن قرتي ربي نلافسه ولين هردف نجا كتا دراكي ستكما يادة واني قرتيت إن كايون قدان بوان قدان رمضان الرا أرقامو تحقيق التقوى جي صدار ربي كينا سبحانه وتعالى إسا كيست مركنويت وان ربي دلقا جي هندا إيش كيست دلقو ملأتا جي رمضانا كيسا نشاط أداتين كيري أداتين قصوتا قرتي كيري هندرة كيري قرتيت إن هندلقا من نجرتو أكو مثلا وان شري جي هندرة قرتي فقاتا نمني وان حراما الإيسي وان حلالا قرتي درانياتو كدران لغو كاموه درانين هلكن كيس إسا هلكن يقول يالي إسا هيا ممو ربي إساتي جتشا إرّاوف قبي أكاسيتي حقا قرتيتين فجر را قبي حقا أدون قسين توتي إيقا جيشو كوني مالي نري صدا ربي كينا حقاكو كايو ربي نسرتين أمي في اللين إسي وان تاتي كايو ربي رمضانا كرا ودي في اللين إسي وان تاتيف تقون برنوتا غاري يوكان بؤا غاري رمضان الرا أرغنو إسا يوتاو بؤا لما فادا كرمضان الرا أرغنو كوتا لما فاكسة الرهاسو إنما إنيو جنة رمضان مدرسة خلقية كبرى رمضان إدو برنوتا أملا غاريت من برمس أملا غاري قد الرابرة أمل غارين لمن دوران غرتي أملا قبل كغرتي تني نموه جيتشيساتي نم أزاغور غوتشيساتي نم أزاغور إلى الجدد غرتي هورت كأمل إسا غرتي وهدون تكاشو غرتي تني كرر ماك إغوتون رمضان كيسا بكتي ديبئي أكتي ديبئي ترتيبتي ديبئي حواسمان dura walii galtee lubbuu isaati waliin jireenyi lubbuu isaa wajji jireenyi maatii isaa wajji jireenyi gartee hawaasa keessa jiraatus amala gaariidhaan waliin jiraatuun yeroo san mul'ata. Sunis maaltu fidire amala fokkataa kana wanni namarratti uumu ijoon wanni gartee guddaan amala fokkataatti nama kaasu shayxaan. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa shayxaana maal godhe duuba yoo ramadaanni seene rasuulli keenya akkuma ibsan alayhi salaatu wassalaam yeroo ramadaanni gartee tiniini seene balbalti jannataa hundi banamteet shayxaanni gartee gugurdoon karaa nama jalliftuun ni hidhamti jedhe. Shayxaanni namarraa hidhamti. Shayxaanni hidhamuun carraa gartee nama duraanii shayxaanni khayri irraa hidhe ka'ammoo inni hamtu irratti hidhe namni garii isaa hamtu irratti hidheetiin akkasitti hamtuu malee wani biraa irraan argamtu jecha fokkataa gocha fokkataa ilaalcha fokkataa isarraa argama sanirraa gartee hidhaa jalaa baya jechuudha. Wayita ibliisii hidhamu warra ibliisii hidhatu hidhaa keessaa baya namni rabbi isaa garteetiin immoo khayrii fedhe wayita ibliisiin hidhaan inni hidhaa keessaa baya. Namni duraan agartee inni haraama irratti hidhe haraama dhiiseetiniin gara khayrii duraan ammoo inni irraa hidhee sanitti achi deebi'a. Qaayidaa ibliis khayrii irraa nama hidheet hamtu irratti nama hidha. Arraba namaa khayrii irraa hidha. Sammuu namaa gartee khayrii yaaduu irraa hidha. Qaama namaa khayrii dalaguu irraa hidha. Waan inni irratti hidhu ammoo maali waan fokkattuu irratti hidha. Kanarraa gartee baheetiniin gara khayriitti bobba'a amala gaarii horataa nashaaxa gaariin garteetiin hawaasa wajjin jiraata lubbuu ofii wajjin jiraata maatii ofii wajjin jiraata. Tokko sani jecha waan inni amala gaarii holatuuf ibliis irraa hidhame lammata wanni khayrii dalaguu nama dhowwu wanni hamtu irratti nama bobbaasumaa inni nafsiyyaadha wamaa ubarri'u nafsii inna nafsa la'ammaaratun bissu'i hamtutti nama ajajji qaayidaa isiidha isiin tunilleen wanni guddaan isiin gargaaramtuun ibliisitti aansisee wanni isiin gargaaramtuun nyaataa fi dhugaatii fi fedhii guuttatu kana fedhiin isiigaa ka nyaatallee irraa cufame ka dhugaatillee irraa cufame ka fedhii biraallee garteen duraanuu nyaataa fi dhugaatiin wanni guddoon gartee nama kana amala isaa dogoggora adda addaa isatti uumtu isiisanii nyaataa dhugaatiin gartee irraa daangeffamuu kanaan nafsiyyaalleen bakkatti namaa deebiti maali jennaan akki jedhan gartanii haasonni garteetiin gurguddaan ulamaa kennaa fi hayyoota kennarraa nu gahee xabiyaan garteetiin nammootu nafsiyyaa tanaa jedhan idhaa jaa'at ilmacidatu jedhan yoo gartee garaachi beelaye shabicat jamii'u al-a'daa'i qaamni hundi ni quufa jedhan yoo garaachi beelaye qaamni hundi ni quufa jedhan maal jechuure garaan garteetiin wayita ammootunu waidhaa shabicat ilmacidatu yoo garaachi guutameetiin hin quufe ammoo jaa'at jamii'u al-a'daa'i qaamni hundi ni beeloyti jedhan fakkeen isaa akkamme namtichi garteetiin yoo nyaatee dhugeetiin je'e ijjillee waan laaluu barbaaddi hedduu haraamatti nama harkaa dabdi gurri waa dhageeffatuu fedha arrabni waa haasa'uu barbaada guutuun garteetiin
akkuma ofii quuftetti nullee quufsi jettiin jechaadha gartee akkuma garaacha guutte kana fedhi teennalee nu guuti jettiin akkuma fedhii garaachaa guutte. Kanaaf maal taaree hasoon hin taane namarraa argama. Waan hin taane garteetiin hin dhageeffatuudhaaf hawwii qaba gurri isaa harki isaallee waan hin taane dalagaa. Kanaaf amala gaarii irraa baha namni. Amala gaarii irraa baha yoo gartee garaachi quufe. Wayita garaachi beeloyte hoo humni biraa hundi ni quufti jechuun maal jechuudha? Garaachi beeloynaan harki akka arge gartee nama dha'uudhaaf hin ariifatu. Arrabni arraban nama garteetiin namoota nu jechan taane namaan darbatuuf hin ariifatu. Gurri waan hin taane hin dhageeffatu. Hundi isaatu raahaa godha ofirra. Kanaaf duuba wayita garaachi quufe qaamni biroo gartee hundi ni beelawa jechuun akkasan. Wayita garaachi beela immoo qaamni ni quufa jechuun raahaa godha nagayaan jechuudha. Kanaaf soomanatu gartee akkanatti nama leenjisa. Amala gaarii akkanarratti nama leenjisa. Arrabaan nama dhaqqabu. Jecha gartee ammoo tunu hin taane gocha hin taane namarratti hin raawwatu. Soomana keessaa uf wajjin akka gaariitti jiraata. Hawaasa wajjin akka gaariitti jiraata. Kana nama barsiisa Ramadaanni jecha. Itti aansuun ammallee Ramadaanni naamusa yeroo ofiitti fayyadamuudhaan nama barsiisa. Indibaat ajaa'ibaa nama barsiisa. Maaliif? Nama duraan tartiiba hin qabne kan yeroo isaan eegganne hunda yeroo eeggachiisa. Namni gartee soomanaaf yeroo gartee fajjartutti nyaata dhaabuu barate. Kawayita gartee adaanan magriba azaanan nyaata barate. Jidduu tana sa'atii tana akkasitti hordofuu barate. Yeroo isaa barakachiisuu salaata irratti, zikri irratti, ibaada irratti, waa hedduu irratti gartee ittiin gargaaramaa naamusa akkanaa bareedaa irraa barata. Naamusa akkanaa irraa barata. Ramadaana irraa barnoota gurguddaa akkanaa iddoo barnootaa wayita jennugaa wanni barata waa hedduu iddoo barnoota amala gaariiti keessattuu amala gaarii irraa barata. Amalli gaariin gaa akkuma hawaasa keessatti amala gaarii horatu san lubbuu ofii wajjin amala gaarii horatu san yeroo isaa irratti illee amala gaarii qaba. Amala gaarii yeroo isaatitti garteetiniin yeroo isaa wajjin dalagata. Yeroon balleessu waan argetti hin balleessu. Israafan godhu. Subhaanallah gartee waan hin taaneen ka ofii halaala irraa soomee haraama irratti hin furu. Halaala nyaata dhiisee halaala dhugaatii dhiisee ammoo tunuyyuu guyyaa kana waan biraatitti soomana yoo ka balleessu taate egaa kasaaraa guddaa harkaa taati. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhata. Maasha Allah yeroo tana keessatti amala maleekaa qaba. Maleekaan gartee ilmi namaa kuni waa lama jidduu jira jedhan. Waa lama jidduu jira. Uumaa maleekaatilleen amala maleekaa fakkaatu qaba. Uumaa gartee nama ta'ee waa nyaatee dhugee wal horuu kanan ammoo amala beeyladaa qaba. Amala lamaan kan ammoo ibaadaa tana keessatti jajjabaatee sammuu rabbi isaa kenneen yoo gad dhaabbannaa qabaate maleekaa wajjin sadarkaa maleekaa wajjin jiraatu. Maaliif maleekaa wayita kaan gartee nyaata hin qabanii dhugaatii hin qabanii يسبحون الليل والنهار لا يفترون هل كان في قيال ربي كنا جبراني ربي كنا قرتي مو إبادة قراني بقرنا نقبل النسجة نياتا في لغاتي قرتي تنقافر إيسا كان كيست أكجر نياتا إيساني لغاتي إيسان سنتين اللي نياتا لغاتي إيسا عمل جراه ورته عمل غاري أكنا كنا كبجج عمل فكتا بيلدا قرتي نياتا لغاتي وانا ددا دلقو كنرا نفقات كان أفدوبا عمل غاري أكنا كنا نام برسيسا يجو رمضان Sooman irraa argatan jechuudha amala gaarii akkana. Gara kaan ammas hawaasummaa nama barsiisa. Rakkataa to'ata, beelawaa to'ata. Duraan umrii isaa garteetiin waan beelti jirtu hin beeku, waan beelti taate hin beeku, hin dhagaya malee argee hin beeku. Waggaa guutuu nyaata, dhugaatii, gosa barbaadeen, akka barbaadetti, sa'a barbaadetti, manaa bahee alatti yeroo hunda gartee inni arrabni isaa gadi hin deebi'u. Kana irratti maal argata maaltu isaa dhufa? Yeroo kanatti wanni inni argatu gartee guddoon gaafa beela'an waan beelawaan garteetiin umrii isaa keessatti itti jiraatu waan arguuf beelawaa kana rahmata godha. Nabiyullaahi Yuusuf alayhi salaam namni isa gaafate. Yeroo inni gartee biyya Masrii kanatti qabeenya hunda irratti garteetiin itti gaafatamummaa argate san aboo yeroo tokko quufteetiin hin nyaattu. Maan quufni garaa keessatti jennaaniin gaafa ofii quufe gartee beelawaa dagadha waan taateef beelawuun irratti barbaachisaadha. Akka beelawaan daganne beelawuu qaba jedhe.
Kanaaf gaa namni beela'ee gartanii beelawaa dagata namni quufe gartee beelawaa dagata waan taateef akka beelawaan daganne beela arguu qaba namni. Namichi beela arge beelawaa garteetiin ammootiin iyyuu hin dagatu. Waan isin nama gootu arga. Inni ji'a tokkicha kana beelawaa kan umrii isaa beela'u kanaaf gartee rahmata godhaa. Rahmata hawaasummaa gartee walii rahmata godhuu kana keessatti nama garteetiin haalaan gartee gargaara jechuudha. Barnoonni soomana irraa argatan barnoota ajaa'ibaa, barnoota gurguddaa, barnoota lakkoofsi hin dhaqqabne akka fakkeenyaatitti yoo walii fudhanne malee amala naamusa gartee gaarii gurguddaa akkanaa irraa arganna jechaadha. Insha Allah darsii keenya ka'arraa kanumaan goolabnaa. Wajjizaakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa deebinee jirra. Barnoota guddaa Ramadaan irraa yookaan soomana irraa argannu irraa amala gaarii jennee jirra. Amalli gaariin naamusni guddaan soomana irraa fudhannu akkuma beektan soomni jecha namaa sirreessa, gocha namaa sirreessa, ilaalcha namaa sirreessa. Wanni fokkattuun namarraan argamtu rakkoo adda addaa namarraan hin gahu, lubbuu isaa irrallee hin gahu, rakkoo adda addaatiif illee saaxilamu namni soomana sooman. Akkuma san ammas bu'aan soomana keessatti argannu yookaan barnoonni soomana irraa argamu annahu yu'allimu al-amaanata. Amaanaa nama barsiisa sooman. Akkamitti amaanaa nama barsiisa yookaan jennu taate namni kun guyyaa kana guutuu jalqaba garteetiin fajri irraa qabee haga aduun gasseentutti nyaataa fi dhugaatii fi waan sooma isaa balleessu irraa daangeffamaadha. Bakka kana keessatti namni isa hordofee isa jala deemee akka hin nyaanne akka hin dhuyne irratti eegi jedhanii isatti ramadan hin jiru. Lubbuma isaa isatti godhan jechuudha. Ufumaa of eegi isaan jedhan. Amaanaa qabaatu irraa gaa beelli fedhe isa mudatee haga fedhe beela'ee haga fedhe dheebotee nyaatatti gartee nama dhokateetiin hin nyaatu, nama dhokateetiin hin dhugu. Dhugaan garteetiin sooma kana soomana jechuu isaa waan beekuuf dantaa takka hin qabu nyaataa fi dhugaatiif illee akkasitti guyyaa kana guutuu oola jechuudha. Odoo nyaatee namni isa dhoggu hin jiru, odoo dhugee namni isa dhoggu hin jiru. Waan garteetiin jechaa fi gochaa fokkataa dalaguu isa dhoggu waan qabu hin qabu yoo sodaa rabbii isaa tokkotti taate malee. Maarree namni gartee sodaa rabbii isaatii jecha nyaata isaa dhiisee dhugaatii isaa dhiisee waan rabbi irraa dangesse hundarraa daangeffame amaanaa gartee qabaatuun isaa beekamaa waan ta'eef namni amaanaa qabu ammoo hawaasa keessatti bakkee qaba jechuudha. Hawaasummaa keessatti bakkee qaba, wajji jireenya namaa keessatti bakkee qaba. Ummata wajjiin gandi namni akkasii yookaan hawaasni ummata amaanaa qaburraa ijaarame, ummata amaanaa qabu wajjiin ijaarame hawaasummaan isaanii ni tolti. Biyyi akkasii ni guddatti, ni mul'atti, ni jabaatti, ni qabaatti. Wanni hedduu garteetiin guddinnaa fi waa mara keessatti garteetiin dhiibbaa namatti geessu maal inni amaanaan dhabamu. Amaanaan jechaa dhabamu. Amaanaan gochaa dhabamu. Amaanaan gartee qabeenya dhabamu. Wanni akkasii hiyyummaaf nama saaxilti. Rakkoo adda addaatiif nama saaxilti. Qabaataan tokko nama garteetiin ammoo waan qabni wajjiin hariiroo tolfatee silaa nama san gargaaree jechuudhaaf yoo inni amaanaan qabaatin waa itti kennee gartee daldaladhu isaa yoo namni waan inni itti kenne inni kararraa jalaa gore amaanaan hin jirtu. Walii waa dalaganne isaan jechuuf amaanaan hin jirtu. Soomanni waan akkanaa kana irratti nama leenjisa jechuudha. Bu'aa akkanaa kana qaba. Kanaaf gaa soomni bu'aadhaan isaa akka fakkeenyaatti kaafna malee hangana jennee waan goolabuu hin dandeenye jechuudha. Waan guddaa gartee bu'aa guddaa qaba. San keessaa ammas annahu yushhidul aziimata jenna. Soomanni kun sammuu namaa qara. Fedhii irratti gartee ammoo waan yaade san raawwatu irratti nama gargaara jecha. Maaliif namni gartee soommanni kun nama lubbuu isaa amansiisuu danda'u waan taateef ammas sammuu namaa tana wanni qaroomina isii dhooggu nyaataa fi dhugaatii isatti ulfaatu. Garaachi garteetiin yoo guutame sammuu shaagala. Namni garaachi isaa guutamnaani sammuu shaagala. Nyaataa fi dhugaatii yoo garaa seente qaamni kun guutuun garteetiin jihaasan deebi'a akkaataa wanni kun gartee gara garatti addaan qoodamee bahu barbaaduudhaaf shaagalama. Namni garaachi isaa gartee immoo boqonnaa irra jiru hoo sammuun isaa hojii adda addaatiif uf qopheessiti.
waan garaacha keessa agarteetiin achi ta'ee seene sanii wajjin shaagalamtu wanni sun ittiin ulfaatu gafla adda addaa isatti hin fidu hirriba adda addaatiif isa saaxilu sammuun isaa raahaa qooti sammuun raahaa qabdu ammootu xiinxallaa adda addaa horatuudhaaf barnoota adda addaatiif illee qarummaa ajaa'ibaa kana argatti jecha waan kana irratti nama gargaara. Kanaaf gaagartanii dhaamsi gartee hayyoota irraa jirumaa inni ilma isaati wayita dhaamu Luqmaan yaa mucaa kiyya je'een yeroo garteetiniin garaachi guutamtu xiinxallaan sammuu tun hin rafti jee sammuu waa xiinxaltuun hin rafti jecha wayita garaachi guutame sammuun hin rafti. Arrabnis gartee waan babbareedduu dubbatu irraa waan ajaa'ibaa kana haasa'u irraa hedduu hin hidhama. Maaliree sammuu xiinxallaa qabdutu haasa'u bareedaa garteetiniin argamsiisa. Haasa'u isin argamsiistan arrabni namaa ibsa. Waan ibsu eegan qabaatiin maal taaree inni illeen inni hidhama jecha akka nama gartanii arrabni isaa haasa'uu hin dandeenyeetitti. Kanaaf sammuu qaruufillee qarummaa sammuutiitti irratti illee nama gargaara soomuun. Soomni bu'aa hedduu of keessaa qaba. Hedduu warri seenaa gurguddaa gartee galmeesse warroota gartanii nyaataa fi dhugaatiin hin shaagaliin warra sammuu isaanii gabbisuun shaagalan warra sammuu isaanii qaruudhaan shaagalan sunniin gaagartee nyaataa fi dhugaatiin bakkeen qabdu isaaniif isiif hin jiraatan isiin jiraatan malee nyaataaf dhugaatiin. Nama dabartuu hayyuu warra lammii Giriikii irraa nama tokko gaafataniitiin sadarkaa guddaa galmeesse inni garaagarummaan siif hiriyoota keetii maal inni atiree sadarkaa akkanaa kan geettee jirta hiriyoonni kee yoo laalan si waliin deemanii yookaan warri gadaa teetii jechuudha warri zamana keetii oduma si waliin jiran ati maaliif isaan biraa sadarkaa kana geette jedhanii gaafate gartee nama kana galaasiyoon jedhaniini jaalasiyoon jettiin arabni isa kana gaafatanii jennaaniin jecha ajaa'ibaa deebise. Ani jiraatuuf nyaadhaa jee kaayoon tiyya. Isaan ammoo nyaatuuf jiraatanii haganuma addaan nu qabe jee. Ani jiraatuuf nyaadhaa. Isaan ammoo nyaatuuf jiraatanii jee. Jechi kun jecha ergaa guddaa qabu jecha. Soommanni gaa nyaanni soomana keessatti wanni soommanni nama barsiisu. Jiraatuuf nyaatan malee nyaatuuf hin jiraatan jechuu nama barsiisa. Akkan duuneef nyaatta malee kaayoon ati jiraattuuf kaayoo waan gaggaarii asirratti dalaydee uummata garteetiin keessa jiraattuuf waan gaggaarii dalaydee jecha gaariidhaan gaafa ati dabarte gartee ibaluun kun waan akkanaa nuu jedhe waan akkanaa nuu godhe waan akkanaa jedhanii waan si yaadatan gaafa ammoo fuula rabbii keetii dhayxe waan achitti ittiin milkooytuu fi dalaydeetiin akka achi dhayxuufi malee haa akkanumatti teessee nyaattee dhuydee asirraa gartee galtuufi miti. Kanaaf soommanni gaa duuba leenjii akkanaa barnoota akkanaa gurguddaa namaa kenna waan kaleessa gartee hayyoonni isaan adda addaa gartee jedhan jedhan kana hunda isaa yoo soommantee sooma kana keessatti argatta jechuudha. Akkuma sangaa obsa nama barsiisa Ramadaanni obsi immoo hiika dheeraa hiika bal'aa ka gartee takka lama jedhaniitiin keessaa bahuu hin dandeenye qabaa. Dimshaashatti obsi waa sadii keessatti goolabamaa. Dirqama rabbi namarra kaayee raawwatu irratti obsa barbaachisaa. Waan rabbi irraa nama seerirraa seeramuuf ammallee obsa barbaachisaa. Rakkoo nama mudate irratti illee bira dabruudhaaf obsa barbaachisa. Obsa sadeen kanarrattis soommanni nama gargaara. Dirqama rabbi namarra kaayee raawwatuudhaaf yoo obsan qabaatiin hin danda'amtu. Nama obsa qabutu ibaadaa rabbiin dalagi isaan jedhe dalaga. Nama obsa qabutu yeroo rakkoon dhufte gartee fakkeenyaaf Rasuul alayhi salaatu wassalaam namni wahii mee waan haadhaami jedhee Rasuula keenyatti dhufee jennaan alayhi salaatu wassalaami laa taghdab jedhaniin. Hin aarin jedhaniin. Obsi gaa aara nama dhoowwa. Aarri immoo hawaasummaa dhoowwa. Sammuu bakka irraa kaasa. Rabbi wajjin gartee jireenya nama harkaa balleessa. Nama wajjin jireenya nama harkaa balleessa. Lubbuu ufiitu nama harkaa balleessa. Hedduu warra lubbuu isaanii balleessee warra bar maddi gartee nama lubbuu ufii balleessuutii fi waa balleessuu aararraa dhufa.
Aarri ammootu obsa dhabarraa dhufa. Soommanni egaa obsa akkasiisan nama barsiisa. Mee akkamitti obsa nama barsiisa? Namni nyaata agartee bilchaatee qophaa'ee dhiisee biraa deemu, ka dhugaatii qophooyte biraa deemu, odoo nyaatatti hajamu, odoo dhugaatitti hajamu. Waan harkuma diriirfatee fuudhu yoo taate malee waan isa daangessu hin jirre. Mana ofiitii nyaatuu danda'a. Gabbahee har'a akka duniyaan gartee tolteeti bakka fedhe seenee nyaatuu odoo danda'u dhiisee biraa deemu. Wanni karaa irraa obsan hin jiru. Wanni biraa haganaa nama hin gaafatu, obsa hagana geettuu nama hin gaafatu. Kanaaf gaa qabxii obsaa tana inshaallah bal'innaan darsii biraa keessatti, boqonnaa biraa keessatti itti dhufnaa yookaan kutaa biraa keessatti itti dhufnaa. Har'aaf kutaa lammaffaadhaa kanumaan goolabnaa. Wajjizaakumullahu khairan wa baarakallahu fiikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.